Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Nageenyi badhaadhaa isiniin jechaa oduuwwan har'aaf qabadhee dhiyaadhe isiniif dhiyeessaa nu hordofaa isiniin jedhama. Waajjirri muummee ministeera mootummaa Itoophiyaa xalayaa araaraa gara mormitoota paartilee siyaasaa mana hidhaa jiranitti erguun isaanii yaadatama. Xalayaan araaraa ergamte kun ergaa akkamii baattee waajjira muummee ministeeraatii baate kan jedhu bal'inaan qabannee isiniif dhiyaanneerra nu hordofaa isiniin jedhama. Akkuma beekamu erga artistii Haacaaluun ajjeefamee duuba biyyattiin bahaa hanga dhiyaatti kaaba hanga kibbaatti nagaa argattee hin beektu. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa duraanuu dur sababa barbaadaa kan ture fakkaata. Hojjettoota tokko sababa du'a isaatiin wal qabsiisee namoota mana hidhaatti guuruun isaas ni yaadatama. Gurri miidiyaa addunyaas bultee bareedu gurra ishii gara Itoophiyaatti qabdee waan bultu fakkaata. Ooltee bulteen ishii dhimma Itoophiyaa ta'aa jira. Kun haa ta'u iyyuu malee torbanoota kana keessa warri biyya hoogganan ta'anii waan tokko murteessan fakkaata. Murteen isaan murteessanis kunoo kana fakkaata. Kaayyoon isaan xalayaa kana barreessaniif inni guddaan akkas jedhama akka gabaasni keenya dhiyeessutti. Kanaan booda guutummaa biyyattii nageenyi tarii dhufuu dhiisuu ni mala. Kana warra kaabaa Itoophiyaa yoo dhumate iyyuu ilmaan habashootaa sababa miidhamanii turaniif keessatti ADP fi ODP'n wal dhabuu ni danda'a ta'a kan jedhuu fi paartilee mormitootaa kan biyya keessa jiran ga'umsi isaanii hanga warra kaanii waan hin geenyeef warreen kaan malaan yoo qabanne warri kaan ofii isaaniiyyuu humna dhabuu ni danda'u kan jedhu qabatanii waan jiraniif mariidhaan taa'anii waa murteessanii gara jaarsummaatti deemaa jiru. Haa ta'u iyyuu malee isaanis namoota hidhamtoota biratti dhageettii qabu jedhamanii yaadaman kanneen akka abbootii gadaa, abbootii amantii fi jaarsolii biyyaa walitti qabuun gara mana hidhaa Qaallittiitti erganiiru. Akkuma Oromoon amalaan bishaan waadu jedhu isaanis malaan jarreen kana kiyyeessuu waan yaalaa jiran fakkaata. Xalayichis marii araaraa maqaa jedhuun qabatee haa ba'u iyyuu malee araara of keessatti hin qabatu jedhaniiru. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota maatii YouTube chaanaalii keenya nu hordofaa, bal'inaanis odeeffannoo garaagaraa isin dhageessifna. Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii keenya, xalayaan isaanis kan akkas jedhu ture. Xalayaan isaanis koottaatti ceephoo buufadhaa, dhiifama gaafadhaati, akka nama dhuunfaa tokkotti mirga walabaan jiraachuu argadhaa kan jedhudha. Kanuma irraa kan ka'e namni jabaa fi uummata kan biratti dhageettii guddaa qabu Qees Balaayi Mokonnon akkas jechuun dubbate. Marii araaraa kana keessatti ani waanan jedheen Jawaar fa'aa Baqqalee fa'aa fuuldura dhaabbadheen koottaatti isin balleessitanitti sababa keessanitti lubbuu danuutu bade, qabeenya hedduutu manca'e. Kanaaf koottaa miidiyaalee biyyoolessaa kanneen akka EBC, ETV, OBN faanaa fi kan kana fakkaatan irratti dhiifama gaafadhaati ceephoo buufadhaa jechuu hin danda'u jedhee morkateef marii araaraa kana irraa haqame jedhama. Marii kana irraa lubni Balaayi haa haqamu iyyuu malee ergaan isaanii karaatti hin hafne kallattiidhumaan fuudhanii dhaamsa itti kenname kan geessan ergamtoonni isaanii marii miira gaddaan deebi'anii galaniiru. Deebii hidhamtoonni siyaasaa kennanii fi kunoo kan akkas jedhu ture. Nuti hidhamtoonni kan paartii abuus ta'e kan KFO faayidaa dhuunfaa keenyaaf qabsoofne osoo hin taane hanga qabannee haqa uummata keenyaa mul'isuuf qabsoofne. Kanaaf akkuma Jeneraal Waaqoon jedhetti garbummaa hiddaan buqqisna, yoo dadhabne ilma itti guddisna jedhetti aarsaa kamiyyuu kanfaluuf nuti qophiidha waan jedhan fakkaata. Kabajamoo fi jaallatamoo miseensa chaanaalii keenyaa, odeessi gara kaabaatiin qaqqabe immoo akka Tigraay Kominikeeshinii gabaasitti waraanni TPLF tarsimoo waraana isaa haareffachuuf gara biyya isaatti deebinaan waraanni mootummaa immoo nan ari'e jedhee waan duuba fiigaa ture har'a daangaa Tigraay fi Amaaraa gidduutti gatii isa barbaachisu hundumaa fudhachaa ooleera jedheetu gabaase. Haa ta'u iyyuu malee hordoftootaa fi jaallatamoo maatii YouTube chaanaalii kana tibba kana miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa kan turte odeessi haaraan tokko kan waajjira muummee ministeeraa irraa baate gara mana hidhaa Qaallittiitti ergamuu ishees ni yaadattu. Haa ta'u iyyuu malee odeessi kun maalidha kan jedhu akkuma hundumti keessan beektan dhimma araara PP fi paartilee Oromooti ture. Wanti isaan irra ga'anis